warri caalaadha jecha garaa iyyaasu jiru. Caalaan bakka khayal labani. Bakka ati duraan ciisu turtellee hin jiru. Bakka ijoolleen ta'e duraan garaa jala ciisaa fi turte sanii. Reetti takka argate. Diricha ajaa'iba horii sa'a tokko argate yaa. Sa'a ajaa'iba kana kan ta'e horii dobbaallee silaatee beekta gaafa warraa deebisa. Garaa jala kaayitee qabdi takkaarraa jira. Ufifnee dawaa tokko fayyadamaa jiranii beekta. Harka dawaa isaan san. Qoqii gaafa sibiitanii beekta. Lukkuu gaafa sanii guyyaa sagal ciiftee bira. Eenyummoo booya yaadannoo ajaa'ibaati sanii dawaan manaama torban lama manaama sochiisumaan sanii jechuudha. Maaliin jeen beekta? Jawaadee obbo Torba bishaan irra naqee jennaani obbo Qolo Torba sirra naqee guyyaa sagal sirra fide. Ataraamii tasaafulli kiri jirtu malee. Mukaanan silaa isaan dhayi jawaadee obbo Torba qofa bishaan irra naqee yeensanii muka kara gubbaa naanna'an isaa jiran. Caalaa jedhii bujjuu booda. Fayyisuudhaaf. Sanii dogoggorri gaafa nan obbo Torba bishaan isarra naqee jeen filimmoo muka kanaan dhayin jeen. Sani arra fidanii caalaan nama dammaqa akka nama gaggaba Tuba deebi'a dammaqee itti deebi'a. gaggaba gammachuu fi rifaatu tokko nagadhe oduma kaa akkuma lukkichaa kannaa keessatti akkasuma lafa dhahaa jiru. Galinaan hin jenne jechuudha zakko dha ka'ee galuu chaana. Ta'ee galuu sin dibin kaa. Akka kaanittu formaatee nu ka'ee deemu jira. Amma waa'ee formaatee kana dhageeffadhu himiyaa ta'e. Intaltun hedduu takka sammuu tana keessa nu deemaa jirti. Akkaataan isin itti naqamte san akkaataa addaa. Laalee bar fiidiyoo hundoo hannaa hin tumisanii. Ana faayoodhaa jetteeti. Ana faayoodhaa. Ana faayoodhaa dhuftee waan kana gootee makiinaa duuba gamana deem jettee si qabdi. Akkana naqattee na deemtee. Ati akkasiini. San bira dabrimmaas. Waa'ee isii aankaa ajjila kanatti gartee nama hundinatti karooroo horii jirtu kan ani akkamiin naqabdi. Halaalaa sodaachaa jira beekadhu. Ani manaa gabbai jennaanuma afaan qiddibna gootee kanuma duubaan afaan qiddibna gootee naan kuttee darge. Lubbuu asitti naa bidda irsaayiluu akkasii miti. Qiddib lubbuu asitti naa gootee. Hafuura takka hin baasin jedhee kaniin hafuura hin baasin hancufaan afaanii qabu liqimseetiin jala deemee mana dhaqee. Kanaafuu gudduma sarara biyyaa gargaaru takka nama jii. Kagartee taa'uun san ammoo magaalaa anamma awwaaniin qabaadhee addaanuu nabaaf tun qabu wayita ammaa hin turre halaalatti garuu kana sodaa jiru maalayyaa ati kanadde ani maana bitta isin yan bittimna gooteetiin jira hayaan dammarame ila adu warraa isin dammare gisee isii fittee na bira fittee isin dammare na takya guuto meena dhageessaa mataana uqqatee rabbiin nama zaayiru waate isin dammare gaaywa afaan takka irratti keessa gurguruu tuqashoo dhalaa bira kuttee isin dhiiroo akkana godhu jirti namni aboota silaa isii harka buutee jarri laaca kun hundi warra gartee meegaa uumaan qaban isaan rakkoota kan qabu warra mana namaa diiguuf isin rakkoota kan qabdu ammishii ni beektaa meegaa firummaan jiraa jirtu dunyaa irratti. Isin haala galtee illee rakkoota kan qabu. Wanni takka Ammishii mana keessa galu. Wanni takka taphee qofa abdummaa beekta asirratti wallaahi summa wallaahi yoon arraan tanarraan dubbaleessa hiyyaan dhiifama jeenii formaatee dumaashitii qaalii fi gaarii badii dabarteef dhiifama naa godhu anaasi balleessee jedhee yoo miila dhungadhe isin guutuun akkana jaarsee ilkee hin qabne agarree akka akkana waacin hin tanniin beeka. Amantii umarraa qabda akkam. Anaka waan deemu dubbadhu taa'u dubbadhus numaan jaa. Isumatti obboleessa kee taasisu tarmus galtee maqamataa qaboo isumatti malee isii waan akkanaatiin irra bobba'een. Kanaaf irraa hina. Maaleeti afeerra kaafanii obboleessi obbaas hin jettu sun dhugaas itti isaa yoo. Sanii miti bara. Sanii miti bara. Buna sanjala wayii jiraanii beektaati. Sandeemsaa kanneen beera. Jilbaan sirri deemte wallaahi. Buna gisee namaa kannan du'aayii godhataniiti. Awwa akka isin xiqqabtee miilaan lafarra mana kana keessatti. Akka jenne keenya yoo jawaateen. Akka isin xiqqabtaan akkanitti. Nagaa fi buna manaan dhaginaati. Allaahiyee. Maaliif waan kana jaa? Wallaahi isiin akka isin torbaatami rakka miilaan fi harkaan isinirra deemtu ni beera. Sanichitii si anardiis. Arkeen jira na qollofteetiin jira bara abdiitetti. Namni isin xiyyeeffannaadhaan balleessu haa taatu miidhuudhaaf deemtu eenyu bara. Lafti koplee Ana bara.
Ati bar Zafonyaa bikeriyaate. ki rafunan nafi geeretti walirra nu baafte. Ati bar bikeriyaate jedha kennan duruu nama. Suma boltee suma jiraattee jirtu suma gartee zakko. Wallaala fakkana jaanseen. Dibeeka. Bara kun takka walii kun bareeduudha. Guyyaa isiin mana keessatti narraa qaanfattee fi harka sodaatiin na dhoyitee beeka. Akkasi gaa. Akkasuma gaa. Fuudhee kan mana hakimaa fuudhee na geessee dhuftee moo dhufne jecha ala eegaati. Bakka Mana keessa utaalaa bakka. kaameeraa akkana qabatee suuraa na bira akka jiru akka ta'e lallaala. Ana daameetiin jira beeka. Barichitti akkas tumna yeetiin gartee maqaan nama da yeetiin afaan Sintumni jiru. kamsiitu fuudhee wallaansa godhu jira beektee yeroo san ilkee irraa yaatti wallaa. Hai. Ati amma ammaatu eegamsa jabaa feetaa. Inni suuraa kaasu jiru san bar waan biraati suuraa keessa. Sanii waan kana giseen isiniin jiru dhiifama jee waan sanii yoon xumure. Wallaahi sii safarsaas haa ta'u firiidaas ilaa hanqa kimiyaatti ilkeen isin nyaatti. Antananiin beeka yaa zakko. Garuu ammoo Kanatti himu qabbala kanatti himi. Garuu wanni dandamamne ni beektaa. Obboleessi jedhee argee Silaa jira. sammuun deemte. Silaa sammuun deemte. Qaata nu kana hundaa walitti galchite. Anka hojaa gawwaadhaami humnaan deemti. Bababab jettee humnaan deemti. hikkiti takka ta'e isiin qabdanii baasanii jira. Silaa sammuun deemte. Qaata daaraa nu kana hunda gootee beekadhu. Kana ta'u qofa beeka. Kana fedhii Hangasii hanqa qofa ulaasa bira dhaabbachuu turtees tarkaanfii isiin tarkaanfattus ni beeyti. Afaan akkanatti taasa. Ni beeyti. Waan ati ta'uu turte doof beeytu. Sanii yoo arjummaatii fi yoo humnaatii fi yoo jabeenyaatis Namni nagahuun jiru. Hin beekaa. Nafaarsa akkanatti gaa Mee tura. keessa Isa kana baasee. Maatee siin Anaaf hin deemu isa. firii torbaatama ati immoo firii tokkomi firii torbaatama akka keetii yoo walitti hidaan Isa maaliif ilmi namaa kun waliin qoone isa formaatee dura intala dhalaatee dura dhaabbatu hin dandeessu haqaan siiman Eenyu siima. isii dura dhaabbatu hin dandeessu saboo nama hulaa inni bar hanqa hoggulamatti deddeebiin feetu bar darbinsa isiin isaa fi hulaa waliin darbitu shaadaa qabattaatu inni banu baate akkas gooti. Ana afarsaa jecha makanaanu alan na sodaattiise. Garuu- Waan na sodaachuu tun qabdu ati nama kanaati. saboon jaba gootaa sodaachuu ta'u Wanni biraa shakkaa jiru beeta. Akkuma caalaa san nan godhini. Ef jajjabeessa Jala jira. galchitee gadi jala shorreessisa gartee. Akka caalaa kan jala galchitee aarsa godhattee maal gootee gasti. Karumti ta'e ergattu san. Kan jawaatee Kana- deena buusiiftu san. Ef jajjabeessu jira. kanaas irratti maaliif hin jebeeta furmaatee jibbine malee haqa siin jibbine haqa ni qabdi Haqqan maal? haqa kam qabdi haqa humnaan si caalu ni qabdi dhibbarraa dhibbatti Jawaata- waan hin baasinii jiran waan hin baasinii jira Himi qaawwan san. himuu Waa barbaanne gari kataa Himuun isaan taanee barbaanne. jira dhiisme haanuma taate. himuu barbaanne maaliif hin himuu barbaadini Rakkanneef hin jaaba. adawwii xiyyaa waddaa wallaaleetiin jira amma keessatti hicciti san silaanii himu hiccitiin tun maali haqa furmaateen dhibbarraa dhibbatti qabdu waan isiin itti fayyadamtu tasheeni sun afaan isaatiin naa hime hicciti san amma dubbachuun barbaannee jira ana bira Tan hin baasin dhiisi alama irratti hin baa'u. hicciti ajaa'ibaa Hayyee. maaliif Tan hunda ilaa fayyadamuu hanqa boora dhaggeeffadhu Awwaasiin akka keenyaa ishee qaban danda'e nama hin jiraatu. sheenni nuti silaa wajjin fayyadamaa jiru san hin agarree furmaata irraa waan naa hime qaba hicciti san garuu amma gadi hin baasu ati kadhaa ammannootti wanni si bira haadhu dhageesse maqaa zakkootiin bobbaatee galaa jirta garuu kasi galchu oolchee si bulchu rabbi asirratti furmaate jawaadee kana furmaatee yoo daaraa godhuu fedhe akkanumatti daaraa godhu jawaadee faffacaaseetiin jawaadee miidhee fuudhaa yoo taate immoo amma booda waan sirra gahu dhageesse Sitta hammilata. keessan jiru Waan mataa dhaggeeffadhaa qabu. kimeetti dhaggeeffadhu dhalaalaaf hin dhabdu Laa dhala Kophaate. fuudhiiti yan dhabu. kophaa ta'e illee ragaa yoo masakkaruu dadhabdee dhugaadhaan tattee dhalaa sadiitu bakka dhiira takkaa bu'aa jette aadaa keessattis amantaa keessattis seera uumamaa keessattis Isa akka ifiif ba'u goona dhagaa. ati obboleettii teeti isiin qabriiteetiif dhabda firii yoo irratti xiyyeeffadheetiin jawaadee miidhee furmaatee fuudhaa taate Ammaa kan nuti. namarra qabsaa'u miti akkaan sirra qabsaa'u nu godhu deemtu akka kaayatti Gama kee deebuu deemta. gama kee deebuu odoo hin ta'in haqa akka obbolummaa Amma isin viidiyoo tani wala keessa barri ta'isi. Yoo duraan kas Dhageesse? jawaatee jalaa bootee taate. Ani ilmaan keetii soodho ani ilmaan keetii soodho amma booda argaas hin danda'u isiin jettu san dhugaa seetee Gowwaam tan wal isiinuu dhugaase. jibbitee jawaadee miidheetiin isii fuudhaa abjuu sodaa hirriiban dhabiniin sin jedhan Abshir. yoo karoora kanaan achi tarkaanfattee awwaan sirra gahu keeysan jiru fuula imaan oromoo duratti sin jedhan Isaatti hammilata. dhiiga
Dhageessee? Amma deebiin dhaggeeffadhu. Deebiin dhufnaa lafaa kee beekee deebiin dhufin gaawaan atitti jalan hin deemaa. Dhaggeeffadhu. Haasoo babbareedaa galtee kaayii mootummiisa jiran. Maaliif dhaggeeffadhu dura? Hawaasni tun lubbuudhaati. Ajjaba harkaan godhame. Dhiinni keedhaa cinaan niqinfameeti cinaan tufamaa jiran. Anaaf iyyawaatiin akkas. Miidhee furmaatee fuudhaa tanaa ittiin manaamini qabsaa'oo feete immoo anaa wajjin ifnaa kanneen naa wajjin qabsaa'ee siin jedha ammaan booda. Fuula ilmaan Oromootti irraan sii deebi'an mallee. Faffacaaseetiin jawaatee furmaatee fuudhaatti yoo karoorri kee sammuu ta'e keessaa qabaate kana gannaqi. Dhageessee? Maaliif siin jedha nama faffacaasanii obboleessa kiyya hangaraan nan danda'u. Ifi hawlmi danii kafanaa godhan namni biratti ifi hidhamuu kalata. Sanii bakka hin taanetti manaamin. Manaa baay'ee irrii badhabu jira. Si jaalatti meesii jecha hanga san fuutee bat jettee fiigde. Rakkoo malee Sifeeti. gurraan qabu karaan tokkichiin Sinfeetu isiinuu sin heerumtu. karaan na baasu jiru jechuudha. Maaliif kasi arrabsee nagarree? Eenyuuti immoo Isi arrabaa mata san faaru yoo sin dhugaa seenaa kaasee isin. si faarsu jirte. Bu'a faaru na gahee adii barsan. Oo arraba isin nama akka arraba isin nama fudhadhaa Amma sana gaarii. jenne gurbaan caalaan sanoo maali jira laata? Gaafa dhume nama dura taa'ee iraaru jiru kana. Boobar lafa dhabu jiru michoo. Akkami caalaa viidiyoo isaa ilaaltee si geesse? Caalaan gaafate ijoolleen tee maali jirti jettee dura ijoollee tiyye gaafadhu. Caalaan gaafadhu. Ijoollee ta'uu ni qabdi. Tafarkiin ta caalaan si keessa bulee laal. Ijoolleen Gurbaan jibbanna ijoolleen kunoo tanumaan qaree kosirra taphachu jirtu tanuma marabte tana tanaan maal fedhe? Tanumaa faa Akka tasaa maali? wayita xalasanii. Haasoo si jalaa jiru deemti boonu kan seenaa. Nyaatee obaaftee maal jirti Wayita ijoolleen xalaste tun? ijoolleen tun akkamii? Maal dhabdanii waan isinirraa jiruun Haasoo si jalaa jiru deemti. Ansiin jee bara Jijjiiruu dandeessaa Laa. haasa'u. Gaafadhu. halgaddaan siin jeen obboleettii ta'e fuula kaameeraa duratti odoo hin ta'in kaameeraa duubatti ijoollee tana eessuma jettaani Dhugaa. qubarra qabaadhu siin jee. Obsa Basriyaa waa gaafadha. Amma bara siin jee yaa'oyi. Waan takka takka Gaafadhee jira barsa. waan takka takka Telefoonaan dawwalee gaafadhee. Ijoollee karaa nagee qabdii maallaqa illee ergeetii fi kana godhiif hin jeen ga'ee wajjin caala biratti hin kutuu. duuba akkas taanaan daqiiqaa fi ruuzaa fi paastaan bitee fidee fireefu Fayyaasiitiin gaafadhee yeroo ammaan. fayyaadha. Obsi. Fayyaa Ati ijoollee caalaa isiitiin gaafachuun kee caalaa barbaadinaan jechuu keeti. Ah, Mee ah. maali? Wanni si gaafadheef waan ati dubbachiisa baay'ee ilaaluudhaaf. Akkas taa'e waa'ee dubba dubaasuu deemtaani qubaan qaba dubbise yoon siin jefeeta. Dubbistee. Yoon akkas siin jefeeta. Maaliif ifa rakkoo akka kanaan jettu? Ifa rakkoo akkas naan jettu waan kanaan hin jiru. Duba meeqaan akkam siin jefeeta. Laakkiseen akkas jeesi gaafadhu.